إيجرتي كنامي نبي سكوتا كوتا والمركيتا يقول نمنا فاتوا باو لنا كان بابدا كان سكاليما نمنا فاتوا كنا وري ماتي أجيسا سرقة واتذكر يسوع يقولي بوالي وانا أتكلم دافع كناس يوليكسن يرود يواري يوتيوبر كابالا باكو سيريس هرنا توربزر فاتكوتا إنجدا أوكي أكونر فيد بيبني لبسيتان كذا تيموثيو سدرا أكوننا لما لكو سدوكوف لما لبيبنا إرجع تيموثيوس سدرا أكوننا لما توكو أما توكو ما نبص سكامباي بيبني نبتة في إسوا كنا نبص لكو سدو maka gufta Yesus Kristus ini bisa bafata amma swan dumadura himanna kalanna warakan bubajun galata Yesunis waaqayyo biratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsa amen ammas waan hundumaa dura himanna kadhanna warra kaaniif dubbachuun galata dhiyeessuunis waaqayyo biratti nama hundumaa akka godhamuuf nan gorsa kadhana waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesus Kristos jiraata bara baraa kullu bara ilmaan namaa dura keessaa godhattee baasuudhaaf teessoo ulfinaadhiif seeffadhuuf ilma waaqayyoo galgala kana isaa booddee kana immoo kunoo dubbii kee bananneerra maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin dubbii kee waaqarraa ati nutti dubbadhu fidala dudduuba daateessa jiru si biraa baa sagaleen kee sagalee isaa ergee fayyisee jedhamee kuma caafame sagaleen si biraa ergama maqaa Yesuus sagaleen fayyinaan ufaadhu inni hidhaa namaa inni jireenya namaa birmaduu baas maqaa Yesuus si biraa gadhiifama hidhaa hiikta Yesuus jaamaa baanta Yesuus naafa taraarta Yesuus maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee waaqarraan akka dubbatamu dadhabbii koo firrinni koo sinnoowwin anaa yaadu anaan dubbachuu gooftaa Yesuus ila keef jaalala kee maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen waa'ee kadhannaa yeroo dubbannu torbanarraa akkuma jedhee darbe yeroo itti fufuu dhaqu isarraa jalaa keessa gadi ta'eef baay'ee isa dudduubaatti itti bu'uun ataulle waa'ee kadhannaa gadi galjabeessinee ilaaluu jalqabneerra kadhannaa waan gurguddaa dubbii waaqayyoo keessatti akka inni hojjete jireenya namootaa keessatti akka inni hojjete agarreerra kadhannaadhaan afaan leencotaa akka cufan kadhannaadhaan biiftuu waaqarratti akka dhaaban kadhannaadhaan afaan leencaa afaan bineensotaa akka isaan cufan kadhannaadhaan yaa waaqa bananii waggaa sadii walakkaa isaa caame bokkaan akka isaan godhan bal'inaan ilaalleerra kadhannaa akka Phaawulos addookaatti dubbatu akka dubbii waaqa ofiitti maddatti agarrus maal jedhaa himannaa confession isa jedhu himannaa yookiin immoo qalbii jiranaaf jalqabee kan eeggan ittaanee intercede gochuu warra kaan bakka bu'ee kadhachuu taasisuun immoo kadhannaa galataa kadhachuudha amma garuu confession isa jedhu jalqabne malee isarraan itti fufatu confession yookiin qalbii jiranaa iddoo lamatti kamaanis hin jedhu confession jedhamu maalummaan isin jedhatu yaadatan
Admission and declaration. Declare. Admission and declaration. Confession. Kalau kita admit gochuun yeroo hundumaa fudhachuu jechuudha. Namni tokko kufaatii isaa yommuu baru, hir'ina isaa yommuu baru, firdiitu isa eeggatamu. Kufaatii isaa baree, hir'ina isaa baree, cabina isaa baree, fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaatu, fuulli araara Waaqayyoo Muusatti galagala. Ameen. Isatti akka galagalu dubbannee ture. Kuni qalbii dhiiganaa ofiin himannaa ni jedhu kuni karaa itti cubbamaan fuula Waaqayyoo duratti dhiyaatu. Iyyaadha tokko ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan cubbaan tajaajila sana kan isaan jalqabanii mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Qalbii jijjiirradhaa lamaan isaanii lallaba gabaabduu kan jalqaban mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Qalbii jijjiirradhaa. Qalbii jijjiirrachuu jechuun maal akka ta'e itti bu'eera deegan. Isaayyaas boqonnaa 30 irratti waan nama makaadha. Deebi'uudhaan boqochuudhaan fayyitu jedha Waaqayyoon. Maaliif deebi'uudhaan boqochuudhaan bamammalasnaa bamaaras fidinallaati. Kanaan ooltu. Kanaaf namni yeroo deebi'u Waaqayyootti deebi'a, mana isaatti deebi'a, jireenya isaatti deebi'a, bultoo isaatti deebi'a yeroo inni deebi'u. Maqaan isaa ulfaata. Kanaaf waa'ee deebi'uu kanaa jireenya nama tokko fakkeenya fudhee ture. Jireenya Yesuus. Jireenya Daawit. Jireenya Daawit keessatti Daawit macaafni qulqulluun waa'ee akka lamaanitiin isa ammeessa. Yookiin immoo waa'ee akka lamaa dubbata. Tokko ofummaan saba Waaqayyoo lakkaa'u, tokko immoo kufaatii keessaa beekuu fedhe. Gaa'ela isaa dhiisee, bultoo isaa dhiisee, yeroo dubartii irratti dhufe, dubartii biraa irratti dhufe, ijji namaa nagarre nam tokko dhugaa ba'uu hin danda'u irratti. Kan arge Waaqayyo Waaqa jiraatan du'a. Waaqayyo duwwaan isaani namni sana garre. Dubartittiin akkuma inni duukaa ejjee yookiin immoo duukaa ciiseen misraachoo yookiin immoo wanta sagantisu gara biraa dukkanaaf kunoo garaatti nama feeraa lafti kiloossan hin jiru. Garuu waan yaaliin godhe hundumaa sirriitti meeqa. Bira darbee sabaatti deema. Yaaliin godhe hundumaa meeqa. Namicha naaf dirree waraanaatti fidee dhaaqi mana kee aara galchatti boqonnaa fuudhaneetti boqonnaa kenne namicha waa'ee kanaa mi'a waa'ee waraana sabni Waaqayyoo achi dhufaa jiranii yaadan innoon galle mana isaanii ilaala kana dhiisee buleedhan macheessaa namni machoomnaa waan dhunaan ijji isaa duukaa gara biraa balbala tokko bannaan balbala gara biraa mul'atu hin banatu. Inni isas dhugee waan tokko dhugaa isa ilaaluudha. Kanaaf gaafa dubbii kun irratti baramu alaa barreessee alaa lubbuun namichaatti hin darbu harka isaatti kennee namicha amanamaa sana alaa dura sabaa ta'e keenya irraa kenne. Lafa waraanni cimaan jirutti geessaati hooriyoo biraa deebi'aa kennu. Namichi booddee hin barreessee kunoo hooriyoon du'eera misiraachi jedhee. Kun hundinuu jedhamaa jira dhokataa. Kun hundinuu hin beekamu. Waaqayyo garuu isa dhokataa gadi baasa. Isa namni arguu jiru hundumaa gadi baasa. Yeroo gadi baasu immoo Waaqayyo bu'aa keenyaaf gadi baasa. Ameen. Maaliif gadi baasa? Bu'aa keenyaaf gadi baasa. Yeelloo keenyaaf yeellaalee mana akkattiin bal'uutu ta'e akkattiin jireenya horan akkattiin fuula Waaqayyoo deemnee barbaadannuuf Waaqayyo isa kana godha. Maqaan isaa ulfaata. Akeekti tolleessutti kan egaa
negasi. Kau akan jawab satu. Dafoi negasi sebuah zaman Aisyah Muhammad. Ini sih orang sikap dan sikasi. Aku tuh gawat. Isa dega la fawara ke sakan kas. Isa gatama fan do ke sakan fut. Gurguddo tawa jinkan kau kana kawa kayo. Babir tuti. Amma de kabir tuti jirwa de daw. Bawara ke sansi fusi. Intala mofta keti. Intala sawaran sikene. Yo sikene de mananga hat sinna balaye wa. Mana Inna dumat daftar mamangal siriti mera leganda acu manggasanni ya kera sini jadi laraji jabat lebadau hindutu sini nawan amin marita hindutu lafsuwa kayo misrati terurma saya kemana habis misrati lafsuwa kayo haleluya namni kalau kena mati lafs wah kayo kalau saya kemana bisa kufe bisa buta bisa cabati fayina bila kawakan haleluya bisa kawakan hindu tuh ega torbel gena counselor yang makaba kusi kanjadamu adofe kanjadamu amma kari counselor yang makaba laman sari ne kamoda garwa ko felin kan pitat adofe egawa kayo yakake ero kumai nadaba wako kumar buda wako kumar inadaba utuna da bindan da wako don kode yon walala kode inu adaba wako ega induto garwe egarwela garwe khalamra la yola ngar konere wa atu kana basa timote ngar ujare umurata hana manoni ke wadi insai isajil bakri kana kesa bayni mosir ratikasa wa ayo sir ratikam na mosir rade kandau abe solobi mure ratikasa ka hinare ane kamana mot ma kesa kabar sudah sena kana darbela lamu dafi hindu pada waktu आज ऑफर करना मसला आज ये सुधा इलाक को बाकी के जल्ला करने की रनमाना के लिए वरानो मुरासना के लिए नेपुर मसा करने की ना मेरे को वहाँ खुशी नहीं रुमुड़ा गई है खुशी दावी लू का मुरान दावी तके लूकू के सीना लूकू को सीनो चवा के ताकि जरा लू का मान लगा फुटे खुशी भी आती थी आज अब बाकी में तू जलने वाला ना देखा मैं मालिक के तक जल्ला करना अब क्या करेंगे रसाव का लाका माते था उगाना खात तागर अब राकेश जी रमाले मालिक के तक जल्ला ना सगरे हुआ के ओके लगा एग्जाम मालिक काम की याद को फिर मिक्र गलत ना बकावा का यो कौन सा हमोनी ना मतलब कौन सा हमोनी दुआ के आवने थी मालूम है वाकई गलत है हालेलुया मालिक का परिश्रम हिंदू तो अगर तुमका आज जेस दाफे नांगा दंगे अमन दोसना किलू काटे वाका अमन तो मंगल गरु किलू काटे अरे ये वाके बराबर गरु गावनी नांगा दंगु आज चुमत्ती दांगे सेवा कई मालिका में तुम फिर कर को याद कुछ फुड़ते आज तो फिर खाना का गए गए तुम मन गवादा खाए करना से चैनल में को आने को करते do you see when you confess why yaketi yakera kufena sakiatu ajishika sawa amen kawaga yoka ajina makasa kana vi himanna laga indipur admit gochu karara magana sa oke kan bidin ni la karara
Karena bagi nero karena maljenna karena yakani aku madi yakake atami timuri sawake aku madi wala yakini betumi isan ande takale bale kanani wala kana jatima yakana marate jenne gaddana mintu gadde soma to manto ko pratte munte ko kamakaratte wa kayo wajin resolve ko yakana ma yakine akila kiti ittibe wa yakka yakke polisi aga ajirat khandu yakkani yakuma diwe Vejana menjadi kayak kini apa di undang angsa, eulia, isan, eudis, nudis adalah Tuhan. Nama yang kini disu salwa, nama nu yang ke disu karu jin. Khandu yakkani yakuma diwe, dan kini disu kerja. Mungkin nama Tuhan tidak bisa dikat, kena ke erosi doa saja, kena ke erosi doa saja itu, irian ke, waktu bukan kita kamu erosi dia ada tapi, kena ke itu makai, doa saja mundur kerana, atau mundur kerana geseta, takkan iri erosi, dia belum dikit sabar bantu, kerana kena dia kan ini sampai tujuh sabar, sila. Asita tadi sok yang ni lah, kudu dia pilih wakan. Tapi sampai ni kot bukan dia, it can be a million. Your gift can be a million or trillion. God doesn't care for that. Wakan itu kami dia ikan yang kami iman buat dia kita ke bawah. Hallelujah. Kisah ni si kot tu diken nak diken dia. Aki sama diri zona boleh, fit dupike. Karena kita mana wakil kita sendiri tak, wakil kita murah. Isa kami itu pula wakil akan pun diselat, wakil pun diselat. Karena boleh boleh huwa pula wakil itu. It's nothing. Wakil mati. Wakayo yakini jala irian kisi yakini irian ko yakini inuri si yakkake nyara sadar me sambore jadu isanif kana jadu wakayo barang modera diga yesus akawa kayo ay sama kana kana sati diran mulle kane isi jada jiran arara musa jiran dan dabaran Tokoga, artinya waktu itu sepudariti, konfes kota fitnah itu. Ini gara-gara wakaya wajib fitnah. Ulasan itu benar kita kan. Duga, dah fitnah. Garu, nada kita tahu dikit. Please pay attention. One to fula wakaya itu serious. Buddha mana itu? Wandim itu dalam. Wandim alam itu alam. Lu tubuh boleh sekali nak boleh kita punya sama ini kita kasih sekujur pulauan dia. Intera tu apa tu? Autobus dan ada gabus. Bute, atas kumar satu sen kuan lete gadam cebutu bute kude kaita. Kaya itu kalau mana yang kesel mana yang musibah. Siakat kita dengan itu, kan? Esok kesel gegir jangan seorang tergalet kita. Wayo malam beri malam beri alokat di kisah kamu sudah malam beri. Garam apa garam jalan lekola malam beri. Kita sudah lewat itu.
wayo tumilu itu fiyas waktu ikan nabas ala kan gafan nabasu ijab put ngargamekan dekamne yadan irsukan dan amne biyaha kiskan nabas adul binadu kiskan nabas shitan the aroma of the flowers amman tiada kami sejak macam dia cakap tadi urgan saya esasi wayaran ini dan dia maksudnya nabandu ula sabra tilaban dia kanan urge fade urga biya sana urge fade esasi wayaran kita gofta ko malaga atas kawaya kai jadi as jirati nabi seperti mari jadi yang kalaman toko ana wajib biya kalau jirati tadi ana wajib baru pada teman muslim kita ini budaya kita bukan kata kita ini mari itu hana budaya kita ke dia mana when I was teenage Anak dia nasi, orang dengan waktu hal akan perubahan yang kita gaji, abang kita nak first abus di makam buzi, hal dia perubahan yang kita gaji. Dapat buat kita butuh abang orang berperan. Ucapkan. Irregular rakan ini aburo kita jauh reach jatuh portir orsis aji inuste आज को ये रोड तुम्हारा बांको चेरा दिन इम्मकब गनमा गगन के बोसे बेकार हार को जिसके बाप करते कनाजी हार दिना किसी ने तोड़ दिया मम्मी उनका सब तुम्ही तो खुद निश्चित रूप से कर कुछ amma kan hukuma na manake ada bila kilo ndabite na ena asbiratuna tokufa both evangelical church Karachi ke na number 1 lagi ada kudena ke mari wani chena mo tembetu gofana sasga ka menega isa jechi bot anak ka sasga ka sana ke mari ufse arara kutin makawa ke yo alfa Haleluya. Karena uang ini kayaknya wakararat. Wakararat tidak. Wakararat, wakajarat. Maka wakararat, wakajarat. Harap saya yang merasakan kesan. Karena. Arti salah akan diri. Karena gotan di sana gotan. Karena. Arti salah agar diri pokoknya saya kisah 4 times arti salah lain diri dia haleluya diri dia naf diri dia maka awak ayol far garan kan diri dia arti diri dia barabaran niga diri dia ke garan sudah ada dia karena si ahli kita sekarang. Oke, why confession ini idolama tidak malas sendiri. Mari admit koju declare koju admission ini dalam simaju sirri na boka ini kami dire why declaration tidak barang ini mau ikalam apa ini ugaba ufi langsung declare betul langsung dua momenti ugawa wahai bangsa Yerowane dur Yero kana kofta dofe abanu kenna kana amma badan naga namo tumat TV re torbani setama basan ini kesan dua namale namun naman toni robai kana kosong di kabang bada
reerri dhaga'ama. Nama tokkooni kennaa sagal qabe sirni gara gooftaatti. Kennaa sagal qabe. Kennaa sagal qabanii manaafis mana yeetaalloo የፍቅር ስጦታ አለው የምር ስጦታ የእምነት ስጦታ አለው ማለት ባይቀበ ከናም አጭከ ተቆ ኡጋባው ባረንደር ገማት ኮኪሞቲ የጂታ ጋር ኮፍታር ፈ ነመቶ ገነማባ ለማያማ ነምኔ ኮስሳ ታሪ ሰራው ቢጉለደስ ለማ ሰራው ቢጉለደስ ለማያማ ያክሉቲ አክሉ ተወራ ገነማባ ባው ለማያማ ganama bae namoota sadaqaawwan sadaqee jettis annan ilaala nanagaa sirba Yesuus ta'uudhaanidha. Beektaa Yesuus egaa wangeela lallabama kana mana malee ta'u Geetaa ta'uudhaanidha. Jedha galama har'a meeqa argatte lammaa jedhanii akiliin gargara taa'e nama sadiin argatte. Bara kana keessa badaatii waan akka kanaa jiru jechuun kooti dhugaa ba'u Roomee Kudan sagali kudan akkaje ishee duwwaan dubbisa Roomee kudan sagali kudan akkaje dagaa Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksifte nafaan jedhame Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksifte waaqayyo harka sakaase garaa keetti oomante fayyina bara baraa hin argatta namni garaa sattamane qajeelaa ta'a afaan isaatti hin beeksise hin fayyaa ameen kanaaf koori amantii keenyaa yookiin hundeensaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo irratti hundaa'e. Ameen. Amma gaa isatti fayyide kana ibsaa gubboo keessaan godhu. Of course namni karaa lama dhugaa ba'a. Tokko jireenya isaatti dhugaa ba'a. Jireenyi keenya Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'a. Akka jedha sagalee waaqayyoo warri misiraachoo labsan tulluu irratti miilli isaanii akkamattaa'e miidhagaadha. Ameen ameen. Tulluu irratti miilli isaanii akka miidhagaadha jedhu witnessii jireenyaa dhuga ba'umsa jireenyaa malee waa'ee qaarsii haaraa kophee haaraa kaachuu akkam miidhagaadhaan miilli isaanii tulluu irratti tokko jireenyaan dhugaa baana waan ati gootu dhugaa baana kolfi kee dhugaa ba'a adeemsi kee dhugaa ba'a ilaalchi kee dhugaa ba'a akkaataan ilaallu Isaayyaas boqonnaa 3 keessatti በእግሮቻቸው እያቃጨሉ በዓይናቸው እየጠቀሱ በደሉኝ ይለዋል። ሚለሳቲ ኮቤሰራ ደም ቃ ጎላ እያቃጨሉ እየጠቀሱ ከናንቆ ነያ ከናስ ኢጅኬኛ አደምኬኛ ጎትኬኛ ሁሉ ኢየሱስ ይባባ አሜን ይባባው ካ ኢሰዱ ጋባ ቶፕ ኢንኩኒ ኳሊቲ ጅሬኛ ካ ኢየሱስ ወዲራል ነምሲያጂ ኢሲ ጎለተ አደባባይ ገመነተ ገመነታይ ሃራማናከ ጅራታ ኢየሱስ ጅራታ አባባናከ ጅራታ ኢየሱስ ጅራታ ሳብ ጅራታ ታንከኒ ከዱባባ አሜን አሜን ዱባባ ጅሬ ቶ እንዲገረብራ አፋን ዱባባ አፋንሳቲ ዋናን ባልቋም ነው አፍስ ጋራሳተ ማኔ አፋንሳቲ ዱባባ ይፈየደ ከናን ወይ ዋን ነገኝ ዋን መነከኝ ከሰጁ ከነገኝ ባልኔ ፋሳዳው
Dhugan maal jedhe ala kana alikulees illiin kenna jechuudha. Laayyeetti keessa jirtu kana ala kan jiran baay'ee jireenyatti jiraataa jirtu kana ala kan jiran baay'ee warra faarfatan faarfatu sila hime waa'ee nama wayii wangeela maatii gurguran iddoo keessatti maali bakka guyyaa gurguddanannaa namoonni waa'ee nama jedhamneeran talbabbaa'oo isaanii jedhee jedhamedha. Talbabbaa'oo gubbaan gurguraachaanii kasalaan aduu biyya lafaa qooteessee laamba'oo isaanii fidee maasii hojiitti naqe galanni isaa faata aduu biyya lafaa keessatti kanaafi jireenya nuyi jiraataa jiru kana kan hin argine kan hin qabne baay'eedha. Kanaaf isaan dhugaa baafachuu carraan jenne kutaa silaa yoo dubbifte yaadattu lamsaa'ota arfan Siiriyaan Israa'eliin marsee rakkisaa jira. Kan ofitti deemuutti malee namni warra waraabatu ani Museen digar malee karaa hin jaaddu. Siiriyaan marfamanii baay'ee dhibbatanii gadi ba'anii waan bitan ol galanii gadi ba'anii ol hin galanii marfamaniiru ji'oota lakkaa'ameera. Soowwattuudhu attamitti jiraatan tokko marfamee Atlaantaan yoo marfamte magaalaa eessatti gadi baate eessatti tolli attamitti nuu dhufa. Wanti nyaatu wanti attamitti dhufa. Hin marfamte dhibbatan. Kana dura maal godheera? Elsaan namni Waaqayyoo seenaan isaa dheeraadha. Elsaan ijoon dubbichaa garuu isaan galagale gadi ta'e. Yeroo mootiin Sooriyaa mootii Yihuudaa qabachuudhaaf ba'u asii sitti dhufa asii hin bahin jedhaan Elsaa. Yeroo inni boodatti dhufu achi sitti dhufaan bahinatti jedha. Akka inni mootiin Sooriyaa nu keessa namni Israa'elii wajjin firoome jiraayee akkanitti morma isaa qopheessa qabu qabe yoo maali isatti gola kee keessatti mari'attu waltajjii irratti odeessu raajii guddaa qabu miti. Haalleluuyaa. Sateessatti odeessu. Isatti golatti odeessu waltajjii irratti kan itti himu raajii guddaa qabu. Samma maala reessoo dhagaa qoqqee qabaaf taa'e. Gaafa qoqqee qabu dhufanii isa eessa. Dachaanii waraana isaanii qabatanii eeboo isaanii qabatanii goraanee isaanii qabatanii isa kan dhufan iji keessa maqaa Yesuusiin jenna bara kana inni maqaa Waaqayyoo maqaa iji keessa dachaa. Dachaa sefidee Samaariyaatti galchee nyaata nyaachisee beenaa garaa gaadhee geggeesse. Kana booddee dhagaa siis ta'uu isaanii naanneffamanii qabamuu isaanii. Mootiin Israa'el kan dhaga'e. Si jarreen Waaqayyoon akka keenya keessatti kenne kan gadhiise si gaafa inni itti jedhu yaa dhalamnee bor yoona kana midhaan taasaa tokko saantima tokko bitta si jedha Waaqayyoon of gaafachaa jedhe. Ameen. Waaqayyoo malee kun hin taa'e ajajaa waraana isaa ija keetiin argita garuuraan qabbafu. Ameen ameen. Hin ta'eeka. Sasila yoo deemu dhufte gaa. Lamsaa'onni bara kaan fiigatanii nyaatanii dhabaniiru. Maasitti dhumna kottaachi baanee garuu warra Sooriyaatti achi baanee yoo dhumne dhumnaalan si'achi baanii Waaqayyo sagalee waraanaa dhageessisee warra Sooriyaa warra isaanii naanna'ee jiru fardeenidhaan tarreenidhaan isaaniidhaan achitti qabamanii Waaqayyo fuudhee irraa bodaachise. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Asinanyan, 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 kana dibulan dia kabota. Karena ini jadi kan mana? Misrajo budak saja dulu lagi situ. Misrajo budak kan rokan menjadi Israel mana yang kabota. Amin. Binaan dia baira, sabi kenya maluma. Waktu nyata jira, waktu juga jira maluma. Banyak kabota tanah kota dan juga mana. Gadi balik dari Israel ulang sana.
dachee gara binaanitti fidu dachee gara bishaanitti fidu maqaa waaqayyoo ulfaatu har'a nagaa qabu kan hin qabne godoon nagaa qabe baay'ee manni nagaa qabe baay'ee jireenyi diigamaan baay'ee gati namni uffatee irraa bareede irraa miidhagee fi keessi isaas akkasitti fakkaata jireenyi nama baay'ee duwwaan golgolaa anaaf si eega jilba keetiin fuula waaqayyoo duratti harka kee gara waaqayyootti isaanii yoo diriirsite yakkamaa hin taatu waaqayyo waaqni maccaa isa isaanii marsee dhaqee jiru hundumaa diigee ifatti baasa waaqayyo haleluuyaa kadhannaa keetiin harka kee ol kaasuudha jilba kee jilbeeffachuudha isa isaaniitti hin xaxaman hundumaa irraa diigdaka haleluuyaa kanan guddatee raajichi boor argitaa kooye boriyoona kane minaan taasaa tokko niin tokko bittaa siin jedha waaqayyo gooftaan maccaaye maqaa waaqayyo ulfaatu haleluuyaa kanaafi waanti guddaa fakkaatu waaqayyo salphaadhe raajichi boromtuun jiru dhumee sanatti kan qilleensi jiru dhimuun kun bishaaniin guutan gede bolle kun fuula waaqayyo salphaadhe wanti guddaa sitti fakkaatu fuula waaqayyo waaqa jiraatatu salphaadhe ameen ameen haleluuyaa kanaaf jilba keenya harka keenya yeroo gara waaqayyootti harka kee ol kaastu isa xaxee isa marsee akkasitti fuuncaa itti godhee asirratti qabu irraa hiikta mana kee keessa maqaa waaqayyoo ulfaatu dhaqaatu irraa hiikamani ati fuula waaqayyoo ሰው በገንዘቡ ብዛት በእውቀቱ ብዛት ዋና ከራ ማቴሪያል ወጥተውማ ነጋን ነጋን ሲጋ ቢለፋ ናይጋ ቢለፋ አሜን ሲጋ አናኔጋ ተሲኔጋ ነማለከና ዋጁባዬ ይገተስ boju sana matali tega ufani waaqayyo waaqa sana namichi nargi tamalera kamma jedhamu suni sayyidi meelaan jiyoota baay'eedhaaf naanirraa tikeetaa uskannatti duulu si'annatti duulee harree hidhamee gaangee hidhamee fardi hidhamee saani hidhamee jallaan hundumutee taa'u qamadiin akkasitti kuntaalaan achi taa'u si'achitti fiigu irrajje keessa jeneraal ijaalan gegaru sagalee salphaawwan ummati fakkaatna sagalee waaqayyo waaqa wachaa inargi gegaru irraa qabatu kanaaf dhuga baatota kanaaf ajajni lamsaawus nama duratti kan dhugaadhaabuuf ergamoota waaqarraa abbaa dhugaa baasu ameen harala baba nagaya sempat jirenya afani yemen masakron yang mani dor digi wanta baba wanta lalla bukana asaba dinamulka lallabe atau ilil jadi bau gari isallalla besarirat wanta igaru anas bagi gari yang itu masalah tak kisahnya, wahai kalau magam itu berubah, wajib itu berubah. Nanti tak turun cuma wahai kalau ada apa, kalau mana sakit segala itu, bikin boleh kan? Nah, buat itu kok, fresh food kilo food. Ati mana magam bicara. Mana kota fresh mal kota kan? Asal betul ni apa mana kota ni? Mana jalan mana jual kiri. Asal kota macam. Anafi wan nafsi wan berberatu ayat kata. Ikle bucu se berikan waktu lebih belajar kamu.
declaration, announcements. Okay, more. ያምነው የቆምነበትን እምነት ማሳወቅ ቤሱ ዲክላሬሽን ኤዬ ከናን ዋቀዮ ከሰጥ ወራን እንዳከነ ከመካብ ሁሉ እንደው ንትዱበት የሮማ ከን ጋፋዋ ከናና ደረገ ያደት ነው ተቆማለ ለዚህ the are you weeper in this planet there is hey but karana gerotuma challenge kaba one thing is kaba just katani majid ko katani ile bajikata one thing kada tiyada sadurira fata tiyada saganama fata tiyada sadegedera fata tiyada isawaya fata tiyada sadai pari tiyada isa sukara tiyada sama katani tukakatani asal nama sadiku wajib tukakata. This is true, right? Yerohon cuma challenge kap. Daniel mukonna sagal kesatti khadana labs. Pulawa ke yog. Hara sikarata devi ninju. Bodu sikarata devi ninju. Iftar sikarata devi ninju. Iftar dua sikarata devi ninju. For 21 days. Karena finansi kasih kap. Gak mau tidak berasa. Bekota fituna araguna ni. Beru kene. Hallelujah. Yeru kene. Galgalu masana. Fitrasi misaki waktu logo berarti gawan kufu. Ulama karasi baname. Elah dunia nabi te Canada. Elah Indonesia Canada. Kunalo generasi orang tua kisah. Hamarat sarawat udah ni. Lah, besar ni negara mana muat malah kan kapalas, ulugasnya. Muat itu mana kau bayar, namun tu orang dah kota, muat masa kesejaran. Nama itu dia tu, hidup dua ni, arjun nam tu tinggal apa? Arjita si, ikan macam tu berapa? Bekota orang sisir, baru orang sisir, indah ni. Karena Yerusalem gara-gara tu pulau aku tu fani, waktu itu saya terbesukan. Haleluya. Gawa kan agaru sebab nasa gadi kan agaru. Akan berbalik tahun ini. Cari. Harus singkara tahun, boleh singkara tahun, iftar singkara tahun. Gawa korban sedekah, nabi tercipta. Ergaman tu kofikan Daniel. Gafat pulawa kayot matake pulawa kayot gadog densep tekabde karanang aga amera. Haleluya. Amen amen. Aga amera. Garumo tifas. Ajit kene segara tuan langsung kami. Amma yumi kaini. Itrisen lewa langsung dulu. Anerga ke situ mufede. Haleluya. Erga ke karanang miswakan. Jalan jadi lepas tanah, pula sadar di tanah, pula sampai di tanah, karakter yang bersuara kayu, ini tidak akan naik. Haleluya. Ini tu mereka. Amma yang pikiran ini, walau sendiri. Cari itu apa? Orang sekapa? Wahai yang tuan kayu, sidnesi. Inna nama sibat si kawaran. Rini bukan mani kira, aman kikan. Bukan mani kira tanah, warana kirrewaran bahasa sibat si kawaran. Sidis bukan mani kira tanah. Ila sama nama tu pun anda lain orang. Bayi kali awam baik tidak mungkin orang berkata. Bayi mati. Kuno kisah pada milion fadu kana dapat pergi. Wahai mati, amanah mau kucing kubira, bandara kisah jadi lagi. Semua sekadar orang punya. Budaya negara sabo negara galan orang galan.
paartii goonee ol galalanii akkuma bishaan abbaaf ilmi waa'ee Yoosef dadhabee hoolshii isaa isattaan immoo torbee taphisiif taa'e. Mucichi baay'ee dubbii waaqayyoo dubbatu it's amazing. Abbaan isaa immoo amantii isaa it's amazing. Kunoo biyyattii keenyaa jedhu jiru yeroo namni waa'ee horii diskas ta'u waa'ee birrii sirriitti kan dandeenyaale jedhu darajjeen yoo narka baase innaana darajjeen narka baase yoo waa'ee kana haasofte biyyatti kan deemne waa'ee namaa haasofte hin dandeenye jedhamee afaan keessa hin jedhu. Ameen. Bara gooftaan maaliif kan nama beektus you don't know waa'ee horii gaariin gorbitti waa'ee galii gaariin waa'ee daqiiqaa tokko lama booddee jirtu gaariin karaa keessa jedhu waaqayyo wajjin waan bare gooftaa jireenyaa wajjin isa qalbii diriiramuu ni jiru qalbii diriiraa isa duukaa dhiqoonni gootoo boleessike jedhu jireenya jiraachuu Kiristoos wajjin yoo deemte sabara baraatti kuftaa isa dabaree kuftaa keessoo horicha dura baraamma bara baraatti lafa yeebbarii lafa waggoonni lakkaa'umsi hin jirre taa'imii dhaala kan jiraatu wajjin naqee kufta jedheen maqaa waaqayyoo alfaatu kanaaf isaa wajjin fufuu baay'ee barbaachisaa. Inni dhufeef adeemsa chaalenjii kana kutee akka Yesuus wangeela Maatiyoos 12:9 haayannaa saasir sabni haayannaa meeqa koyi bazabuzan chala sejamaa tuudini akkamitti mana sejamaa galtee harkaa saaftaa jedhu har'a biyya lafaa keessa warra obboleessi kee warra ta'uutu jireenya wutu booji'amanii jiru boojuu jalaa baasuudhaan kaboojuudhaan qabe kan awuusa jira bilbeeffattee rukuttaa harka kee gara waaqayyootti taasifaa rukuttaa kanaan boojuu jalaa dachaaftee baaftee waaqayyoon boojisiis ta'e jedhama. Ameen. Ameen. Kanaafi fuula waaqayyoon isa tasittiike achittiika isa tasittiike immoo isa tasittiike achittiika isa tasittiike immoo achittiika. Movement keessa jalqaba garuu achumaas hundumtuu adeemanii as jalqaba when you move heaven moves achi tocho'anis yeroo saaxilan jedhamu deebisee hundumtuu jiru abduunis yakkamaa hundumtuu yakkamaa namni fidda deemanii sa'aatii godhee Hullu kanan asli kai galana ila darbatu kanin ka euje ilmu wakayu wal dan sana tidak buat when you pray that prayer don't look at your position kita bale personality kita position lu kename wakai inni mirga wakai abbatae ini mungkin kesas kaya, amin. Jadi selama jah sanjara nirgasan posisinya di kabura kaya siapa orang menguari setan makin sabar sudah. Ujian kamu tahu kau nak pasang kaya setan budi kau deh. Namun saya ada kami sudah. Wah kisah Paulus bas, makanya sudah Paulus bas, nah. Paulus ini Yesus ini tersedia dengan dia. Namun kepulangan kita tidak ada yayasan. Bukan dan Yesus juga nak apa? Because of posisi kita itu berapa? Dapat kata orang posisi Kristus mungkin itu. Haleluya. Ada itu bari Yesus sudah masih kafir. Orang kita sudah minta kasih tersera. Orang itu masih kendera di dalam. Haleluya. Karena kita kerana nama saya. Kerana nama saya. Butuh nama saya. Maka awak kayu barang-barang kena dibuat atau. Kena ini. Ina
Midam, Babirao, Pagawa kayo bara-bara kali kami atau dewa kami berarti kali dewa bani berarti meada kena sedih kena sedih gereja kebarbanan Kristus mana kebarbanan Kristus mati kebarbanan Kristus gereja kebarbanan Kristus Roma gadi dalam asam tora dalam dunia Rabaduna nama karana dalam asam tora nama karana dalam asam dunia Kale sana garte kambo rimbo sibekak yado topoi kambo rimbo siarka matai nawai ko shakti kambo aswar kakirang jalan se anak kamu Haleluya wa ayyo wa kadrata galani wa karatra barat sifatau namun dibayi rakatan hidangan dengan berusaha kabaitan akakatar sikaban wajib mata purawa kayo krisni karanda ulkasa garake sagarawa kayo labbe ke sagara kakati wa kayo man ni surial bayi situ bandera hindu tuwe inajemne wa kayo lafakase hindirachi se wa kayo namajirachi sa there is hope makansa upatu abdi kabda Jenda kabda waktu Yesus itu lupa lupa sejarah itu sudah itu sibuksi sudah situ lupa tawakai wakai dirata waran kesalahan kesalahan karena Eropa budufan wiki waran sejarah budufan mana sari kesa kanjeru budufan bulto sari kesa kanjeru jerenya sari kesa Afrika kabarunduma pura kentratan saja akawa kayo dirata Galgala kana hidang ira kana caya tau. Galgala kana hidang ira apa yang makaya suci. Gerenya sanira bumi berbeda sebab tak berkondo. Wakai dirata sekali bini tadi berokana. Makaya suci mari. Isi dia wakai. Atinamani kanani kreta siargera. Makaya Yesus Kristus sabake maru sedake biara kita. Arara Beta, arara, gara sabati kana kotu Yesus Tuhan. Wanu kotu unduma pada disipato. Para kena disitang kena. Akai Yesus Kristus jerat adang. Amin. 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 Haleluya. Kalau dua kali betul. Tetapi baik lalu masih punya tapi kan berarti darbanjra. Yaru yala mana sebab Kenap ragna argente lokana dukut bayi en waktu yang galate fata wanda lanta bayi menjal itu bagawa ke bayi si bagawa ke sini kuno gamu loteri itu sini beri lupa alamu adi waktu itu sini kene lupa alamu orang budi sena ini isan jalan tebar bagaimana alamu isan inspire Santu lukesa kai jalan wangela karena kamu namoda kasi argat lukesa niti baik cara kabeyina amma kan natimula tu wala minggu tak kena bodega amen matawa kayo hayat baru do kam mataki ya simbitanna bodhe baik ta ala baik ta tu ademna baik kana wagi nangala tefaka haragana ma utama cara kullu farsa ibab nasagal kesa mem Jatuh, kutashe mem orang itu satu. Dubbi waktu dino take sencala ogesa singgulai. Amen. Dubbi waktu jeramin. Dubbi waktu dino take cala ogesa nagoda. Dubbi ni sahabat lagi pada boltan wisdom ini kami sini kenai. Karena dina mali canda dubbi waktu kawajukan canda. Dubbi waktu dini ke nyangkap, wamba ekaba dubbi waktu garungkap. Kabenya kaba, ori kaba, yero kaba, humna kaba, kawe kaba, dubbi waktu garu hingkap. Majra dubbi waktu mo dina ke dubbi waktu bekudan ogumana chaltai. Wisdom dubbi waktu nama hidup
isa arralumni alamunuuf kennaa oolan kanaa baay'ee itti jiraachuuf nu wajjin waan baay'ee rizoolvi nu akka biyyaatti akka maatiitti akka dhuunfaatti waan baay'ee nu kanaaf jaalala guddaa dhaamsa guddaa iddoo baay'ee ture dhufee kan iddoo hundumaatii nagaa isiniif himuu danda'u garuu amma immoo isin gidduutti argamee yeroo qabu yeroo biyya kana jiru isin gidduutti argamee waaqayyoon nan waaqeffadhaa dubbii waaqayyoo akka dammaa dubbii waaqayyoo akka aannanii mi'aawu isinii wajjiniin nan qoddadhaa jaarsolii waldaa kana baay'ee galateeffadhaa Istifaanos fa'aa Eebbasaa fa'aa dargaggoota iddoo kanaa dhamayyii guddaadha waldaa kana ijaaraa turtan baay'een isin ajaa'ibsiifadhaa yeroo iddoo kana turetti yeroo iddoo kana tajaajilaa turetti baay'een baradhe waldaan itti guddadhe for the first time iddoon itti lubummaa muudamedha iddoon itti wal'aansoo baredha iddoon itti waraana baredha iddoon itti waan baay'ee baredha iddoon kun iddoo anaaf bu'uura naaf ta'edha iddoon itti fuudhedha iddoon itti mana dhaabbadhedha iddoon itti eebbifamedha isan asii ka'e immoo waaqayyo iddoo baay'eedhaan naga'ee baay'ee waaqayyo nan galateeffadhaa kun hunduma keenyaaf iddoo bu'uura luba alamuu naate taadhii iddoo eebbaa isiniif haa godhu tajaajila ija baay'ee itti argitan isiniif haa godhu waaqayyo isinaa eebbifamaa galanni waaqayyoo haa ta'u